kabajamtoota hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdee akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo inni ho'aansa inni kan dinagdeedha bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu yeroo nama keessa jirru gaan yeroo baay'ee seenaa uummata Oromoo keessatti yeroo baay'ee addessaa rakkisaadhaa fi qisaasama hamaa mudachaa jirru keessa jirra haa ta'uti garuu rakkoo kanas gateetti tokkoon baachaa rakkoo sanas gateetti tokkoon falmaa immoo gateetti biraatiin immoo wal gorsinee wal jajjabeessinee dinagdee wayya arraan wal ga'uun barbaachisaadha jennee saba amannuuf sagantaa keenya akkuma kanaan dura mata duree waa'ee ta'aa ta'een gara keessan dhufaatiin jira turtiin keessan egaan hamma dhumaatti anaa wajjin haa ta'u jedheetan isin afeera akkuma yaadattan sagantaalee darban lamaan keessatti waa'ee dhimma mul'ata qabaachuu fi faayidaalee mul'ataa ka jedhu wajjin dubbanneeti jirra kutaa sadaffaadhaaf inni dhumaa immoo jireenya karooraa durfamanii jiraachuu karooraan hoogganamanii jiraachuu karoorsanii gara mul'ata ofiitti deemuu ka jedhu irrattii fi dhimma karooraan jiraachuu irratti waa tokko lama sadii isinii firuudhaaf gara keessan dhufeeti jira inni kun marii keenya sadan lamaan darbanii kan walitti gudunfee hiika complete meaning kan itti kennu sababa ta'ee fi amma dhumaatti na wajjin turaan isiniin jedha. Egaan akkuma jennee karooraan qabnu taanaan mul'atni keenya ufumaa karaa irratti hafaa, ufumaatu hawwii ta'ee hafaa, ufumaa odeessaa oollaa, ufumaa haasaa oollaa, ufumaa waltajjii argine hundumaa irratti waan maa hin baafne odeessaa oollaa jechaadha. Kanaaf karoorri murteessaa akka ta'e sagantaa keenya kanaan dura irratti dubbanneeti jirra. Egaan kanuma wajjin wal qabatee mee har'a karoora jechaan maal jechaadha? Hiika karooraa wajjin haa ilaallu. Karoora jechuun jireenyi keenya bakka amma jiru ka'ee daandii irra deemuu malu irra adeemee wanta hojjechuu malu hojjetee lafa barbaanneen akka geenyu kan nutti argisiisudha jechaadha. Sadarkaa bakka jiru ammaatii kaafne daandii irra deemuu nurra jiru hojiiwwan hojjechuu qabnu nutti mee lafa yaanne bakka taargeetii gooneen takka deemnu kan nutti agarsiisudha jechaadha. Kanaaf karoora keessatti maal agarra jechaadha. Lafa kaane jira, daandiin irra deemnu jira, bakki nuti dhadhummoo jira jechaadha. Daandiin irra deemnu jechaan hojiiwwan hojjennu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan ji'a ji'aan torban torbaniin yeroo gara yerootti hojiiwwan hojjennu sanaadha jechaadha daandiin keenya. Kanaaf qabiyyee karooraa fudhannee yoo laalle gaafa karoora keenya tolfachuuf gatteenyu karoora keessatti maaltu ammatamaadha mul'ata jenne sana bira ga'uudhaaf galma jenne lafa ka'anne sana bira geenye arguudhaaf maaltu karoora keenya keessatti akka qabiyyeetti ilaalamuu qaba ka jedhu keessaa inni jalqabaa sadarkaa namarra jirru beekuun dura jira eessa jirra amma maalirra jirra galiidhaan ta'uu danda'a qonnaan ta'uu danda'a hojiidhaan ta'uu danda'a qabeenyaan ta'uu danda'a beekumsaan barnoota waa meeqamtoodha current status in Kenya maali baseline jennaan isa afaan saayinsii karooratiin baseline starting ground in Kenya maalirra jira akka jedhu karoora keenya keessatti hammatamu ture jira lammaffaa eessa dhaquudha barbaanna mul'ata keenya isa jenne sanaa galma sadhumaa isa jenne sanaa eessa dhaquudha kan nu barbaannu maal achiivii gochuudha lakka'amee safaramee maqaadhaan waamamee beekamuu danda'u ture jira jechaadha. Warshaa 5 teknooloojii ammayyaatiin masakamee galii sadarkaa hanganaa kan fiduu danda'u biyya kana keessatti ijaaruudha jechuu dandeenya ta'a tarii. Kanaaf lafti nu dhaquu barbaannu, wanti nu achiivii gochuu barbaannu, wanti nu harkaan qabannee ilaaluu barbaannu lakka'amee safaramee maqaadhaan adda ba'ee beekamuu danda'u turre jira jechaadha karoora keenya keessatti. Sadaffaa keessatti hojiiwwan guyyaa guyyaan ji'a ji'aan kurmaana kurmaanaan waggaa waggaan hojjetaman tokko lama sadii jedhee lafa kaa'amuu danda'u turre jira. Maaliidha kan hojjennu? Oomisha attamii oomishna, tajaajila attamii tajaajila, qonna attamii qonna, transaction attamii geggeessina. Kanaafuu detail activity planning jennaan isa kanaan jechaadha. Warri kun beekamuu danda'u turre jira. Warra kanan beeknu taanaan mul'ati keenya karaatti waan guyya guyyaatti hojjennu, waan guyyaa har'a raawwachuu nurra jiru, waan ji'a har'a raawwachuu nurra jiru, waan waggaa har'a raawwachuu nurra jiru hin raawwannu yoo ta'e lafa yaadne sana hin geenyu jechaadha. Kanaaf karoora keessatti wanti beekamu nurra jiru keessaa inni tokkoof inni barbaachisaan wantoota caccabsinee hojjennu sun tokko lama sadii jedhamanii lakka'amanii tartiibaan
ka'amuu danda'utu irra jira jechaan. Arfaffaa irratti yeroon itti tolfamuu danda'utu irra jira. Hojiin hundumtuu yeroo mataa isaatii qaba. Yeroon lafa qulleessan yoom? Yeroon lafa tattaraaran yoom? Yeroon qonna masirriitti lafa qotan yoom? Yeroon sanyii facaasan yoom? Yeroon aramaadhaa yoom? Yeroon babbaqaadhaa yoom? Yeroon midhaan haamuudhaa yoom? Yeroon midhaan galchuudhaa, yeroon gabaatti dhiyeessu. Warreen kun hundumtuu karooraan kan qonnaan isinii fudhadhu. Kan industiriis akkasi. Lafa yoom fudhan? Qophii lafaa yoom geggeessina? Liqa yoom mana baankiitiifu? Hojii construction yoom geggeessina? Humna namaa yoom qaxara? Galtee yoom binna? Maashinarii sana yoom dhaabneefin? Oomisha yoom jalqabna? Oomisha each and every activity yeroodhaa wajjin tolfamuu danda'utu irra jiraadha jechaadha. Shanaffaa irratti qabeenya barbaachisaadha. Hojiin hundumtuu qabeenya barbaachisa. Wanti hojjetamu hundinuu yookaan maashinii barbaachisa, yookiin mallaqa barbaachisa, yookaan humna namaa barbaachisa, qabeenya garaagaraa barbaachisa. Qabeenyi kun lafa ta'uu danda'a, kapitaala ta'uu danda'a, humna namaa ta'uu danda'a, teknooloojii ta'uu danda'a. Hojii hundumaaf qabeenya inni barbaachisu fuuli itti ramaduu barbaachisa. Karoora jechaan kanaadha jechaa. Ja'affaa irratti qaamolee wajjin hojjennu stakeholders beekamuu danda'utu irra jira. Namaa wajjin hojjetamu hojii, namaa wajjin daldalamu, namaa wajjin qotamu, namaa wajjin tajaajila. Hojiin hundumtuu qaama barbaadu. Mootummaa, miti mootummaa, abbootii qabeenyaa, namoota dhuunfaa, namoota humna namaa nu qaxaran, namoota teknooloojiidhaan nu gargaaran, namoota galtee nu dhiyeessan, namoota oomisha keenya fudhatan. We function within different stakeholders. Kanaaf stakeholderoonni kun tokko lama jedhanii ga'ee isaaniitii wajjin beekamuu danda'utu jira. Yeroo karooraa keessatti maal jedhamu kun stakeholder analysis kan jedhamutu jira. Collaborators analysis kan jedhamutu jira. Partnership analysis kan jedhamu faatu jira. Inni kun itti hojjetamuu danda'utu jira. Warri wajjin hojjennu baay'een intarestii mataa isaanii qabu. Maan intarestii jal'aan isaan qaban, intarestii wayyaa kan kun hundumtuu adda ba'e akkaataa isaanii wajjin itti taphannu lafa kaa'amuu danda'utu jira. Kana hungoonu yoo ta'e, kana sirriitti adda baafnee irratti hojjennu yoo ta'e, rakkoon itti dhufan injifanne lafa galma keenyaaf lafa mul'ata keenyaa gahuu hin dandeenyu jechaadha. Torbaffaa irratti rakkoolee daandii irratti nu mudatan adda baafnee duraan dursanii beekuudha. Dukkana keessatti cal jennee dhukaaf. We know that the world is uncertain. Kanaaf karoora maal jedhutu jira? Risks and uncertainties kan jedhamutu jira karoorsa keessatti. Riskiin nu mudachuu danda'u maali? Sababan oomisha kan oomisheef, sababan investmentii akkasii irratti bobba'eef, sababan hojii akkasii irratti bobba'ee fi riskiin na mudachuu danda'u maali? Wantooleen raaguun nama rakkisu uncertain conditionii waan akkamiitu jiraachuu danda'u. Isa kana baanii yoo kun dhalate akkasitti, yoo inni kun dhufe akkaataa kanatti, yoo kun akkas ta'e akkasitti irra aanuu danda'a kan jedhamu contingency planning keessatti tolfamuu danda'utu irra jira jechaadha. Karoora jechaan kanaadha. Kanaafii dhagaan mul'ata duwwaa qabaachuun galmaan nama hin ga'u. Mul'ati karooraan itti tolfamee tokko lama sadii jedhee hojiirra hin oolamne galma hin ga'u kan jennuuf. Karoorri kun gaafa hojjetamu amala mataa isaatii qaba. Amala 5 qaba karoorri. Inni jalqabaa murtaa'aa ta'uu danda'utu irra jira. Specific. Tokko lama jedhee specifically beekamuu danda'utu irra jira jechaadha. Lammaffaan kan safaramu ta'utu irra jira. Hojiin hundumtuu, sagantaan hundumtuu, yeroon hundumtuu kan safara, resoursiin hundumtuu kan safaramu ta'utu irra jira. Measurable jennaan jechaadha. Sadaffaa irratti kan bira ga'amuu danda'u. Hojii akkanaan hojjedha. Kardaandii akkanarraan deemu. Paartinarii akkasii wajjin kana goona gaafa hin jedhu kan bira ga'amu ta'utu irra jira jechaadha. Maal jedhan achievability ta'uu danda'utu irra jira jechaadha. Arfaffaa irratti qabatamaa ta'utu irra jira. Realistic. Namoonni baay'ee waanuma unrealistic hin taane karoorsu. Waanuma takka harkaan hin qabatamne, waanuma takka bira ga'amuu hin danda'a. Nan hojjedha jedhanii manaa yoo ba'an waan hojiirra oolchuu hin dandeenye yeroo isaan karoorsantu mul'ata. Ammas be realistic. Shanaffaaf inni dhumaan time boundii ta'utu irra jira. Yeroo itti daangeffamee kennamutu irra jira jechaadha. Time bound. Yeroo akkamii keessatti? Mul'ata koo kan yeroo akkamii keessatti? Hojiiwwan akkasii yeroo akkamii keessatti? Galma kan yeroo akkamii keessatti? Kaayyoo kan yeroo akkamii keessatti kan jedhu yeroon itti murtaa'ee fi lafa taa'utu irra jira. Bara baraan kan jedhamu hin jiru. Yeroo barbaadetti kan jedhamu hin jiru. There must be a clearly defined time boundary. Time limit. Karoora keessatti kan lafa kaa'uu danda'u nurra jiru jechaadha.
Kana yeroo goonu gaan maal jedhama? Kanaaf gaan smart ka jennu jechaadha. Karoora qabaachuun waa tokko isas immoo jira oolchuun kabiraadha. Isas itti yaaduu barbaadu. Gara dhumaatiif tuqaa dhumaa ani isinii kaasuu barbaadu karoora malee jiraachuun balaa hamaa namatti fidee dhufa. Hojii hojjen, hojii biizinasii, hojii waajjiraa, hojii dinagdee garaagaraa karoora malee hojjechuun mul'ata ofii bira akka hin geenyeef balaan baatee deemuun tokko lama sadii tuqaawwan ja'an tokko isinii firee sagantaa keenya irratti kan goolabnu ta'a. Karoora malee jiraachuun balaan namatti fidee dhufu keessaa inni jalqabaa hanqina galtee fida. Input supply crisis fida. Karoorsinee hin hojjennu taanaan warshaa keenyaaf, qonna keenyaaf, hoteela keenyaaf, industirii keenya garaagaraatiif galteen yoo eessaa akka argamu, yoom akka bitamu, attamitti akka bitamu, supply chainiin isaan hojjetamu taanaan crisis gadhee dhufa. Kasaaraa keessaan baane keessa gallaachuun karoora malee jiraachuun supply crisis guddaa fida. Kabiraan hanqina maallaqaa fida. Cash supply. Waajjiraalee baay'ee keessatti, dhaabbilee baay'ee keessatti, industirii baay'ee keessatti rakkoo ka ta'e cash availability. Cash taan orkaataa baankiidha. Humna namaatiif hin kilaannaa, sagaltee nu fiduuf hin laannaa, namoota tajaajila garaagaraa nu kennaniif hin kafala waa baay'ee baasa oolla sababa ta'eef karoorsinee hin hojjennu taanaan cash shortage nu mul'achuu danda'a jechaadha. Karoorri kanaaf barbaachisaadha. Cash run out goonaan biizinasiin keenya kollaapsii gochuudhaaf xiyyootti siqateeti jira. Sadaffaan oomishtummaan akka inni dabalaan deemne godha. Karoora malee hojjenna taanaan meeqatu yeroo hammamii keessatti oomisha maka jedhu. Meeqatu nama takkaan, maashina takkaan, sa'aatii takka keessatti oomisha maka jedhu lafa hin jiru taanaan productivity dha jedhu. Oomishtummaa jechuun namni tokko guyyaatti meeqa oomishaan, maashiniin tokko guyyaatti meeqa oomishaan, lafa kanarraa guyyaatti meeqa oomishnaan, baasii baafne kanarraa guyyaatti meeqa galchinaan. Karoora malee taanaan oomishtummaan keenya akka inni gaaffii keessa galuu danda'u ture jiraachuudha. Arfaffaa irratti hojiin biizinasii, hojiin industirii, hojiin dinagdee kamiyyuu karoora malee hojjetama taanaan hojjetoota malee buusa. Waan hojjetan hin beekan taanaan, eessaa ka'an, eessa ga'aniiru, eessatti deemaa jiru ka jedhan hin beekan taanaan hojjetoota baay'ee amalee buusa. Waajjiraalee baay'ee keessatti, industirii baay'ee keessatti, dhaabbilee garaagaraa keessatti hojjetoonni kan isaan hamilee godhatan gaafa dhaabbati isaanii sun karooraan tocho'u. Dhaabbati isaanii gaafa karooraan tocho'u hamilee godhatanii hojjetu. Dhaabbilee karoora malee hojjetan baay'ee keessatti hojjetoonni ji'a waggaafaa caalaan hojjetan. Muuxannoon dhaabbilee baay'ee kan agarsiisu. Shanaffaa irratti karoora malee hojjechuun rakkoo hin yaadaminiif, balaa hin yaadaminiif nama saaxila. Karoora keessatti akkuma sila dubban risk and sustainability keenya, potential challenges, maaltu daandii keenya irratti nu mudachuu danda'a ka jedhu lafa kaa'ama saabate. Karoora malee hojjechuun balaa hin yaadamne, qisaasama hin yaadamneef nama saaxiluu danda'a jecha. Ja'affaadhaaf inni dhuma warra hojii keenya keessatti, dinagdee keenya keessatti gahee qaban irraa deeggarsa akka hin fudhanne nu godha jecha. Namni mana baankiitii maallaqa liqeeffachuu barbaadu yoo karoora dhaqee sammiitii godhe. Dhaabbilee gargaarsaadha namni waa argachuu barbaadu yoo karooraadhaan dhiyeessine jechuudha. Dhaabbata tokko wajjin paartinarshiippiidhaan daldala yookaan biizinasii hojjechuu barbaadna yoo ta'e kan nuti walii gallee deeggarsa ichi argannee walii wajjin hojjechuu dandeenyu karoora qabna yoo ta'edha. Giant venture wayii uumne yoo ta'e karooraan durfamaa jechaadha. Namoota deeggarsa teknooloojii, namoota deeggarsa humna namaa nu godhan kan nuti achirraa deeggarsa argan yoo karooraan hojjenne ta'e duwwaadha jechaadha. Karooraan hojjechuun baay'ee murteessaadha. Wabii mul'ata keenya galmaan ga'uuti. Wabii galma keenya galmaan ga'uuti jechuudha. Karoora malee hojjechuun kufuudhaaf karoorsuudha jenneerra sila. Beekaa kufuudhaaf imala jalqabuudha jechaadha. Balaadhaaf kufaatii hamaa fidee dhufa. Mana shaayitii yoo ta'e, qonna xiqqaadha yoo ta'e, daldala xiqqaadha yoo ta'e, daldala gurguddaadha, biizinasii gurguddaadha, investimentii babal'oodha yoo ta'e, karooraan hojjechuun murteessaadha. Karoora wanti gidu hin jiru. Karoora bakka bu'uu ka danda'u hin jiru. Karoora qabiyyee, karoora jabaaf gaarii ta'e qabaachuun wanti safaramu hin jiru. Kanaaf har'a hordoftoota sagantaa dubbii dirree dinagdeedhaa kallattii kanaan isin gorsuu kan barbaadu karoora keessan dura tolfadhaa. Deebi'aa irra deddeebi'aa hojjetadhaa. Karoora keessan hin daganaa qoraa laalaa. Appraisal kan jedhamutu jira. Utoo hojiirran ilaaliin gamaaggamuutu jira. Isa gamaaggamaati ilaala. Karooraan hojjennaan galma geessu. Karooraan hojjennaan fiixaan ba'umsi keessan gaarantiidha. Karooraan hojjettu taanaan haala isinitti dhufu hundumaa injifattanii, hariiroo horattanii, bu'a qabeessummaa biizinasii keessan mirkaneessuun
karoora malee hojjechuu caalaa wabii namaa kenna jechaadha. Kanaaf kanarraa waa xiqqoo akka barattan abdiin qabaa. Jireenyi keessan jireenya karooraa, imalli keessan imala karooraa, deemsi keessan deemsa karooraa isiniif haa ta'uun jedha. Karoorsitanii galma geessitanii mul'ata keessan bira geessanii arguudha kan hin hawwu. Isa kanaaf immoo gurraachi garaa garbaa tokkichi maqaa dhibbaa inni Oromoon gaaraaf malkaatti bu'ee itti sagadu isinaa gargaaru isinaa wajjin haa ta'u jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Horaa bulaa. Viidiyoo kana daraa wal biraan ga'uu hin dagatinaa. Share, like, subscribe godhaa. Galatooma.